Akka mooltan hordoftoota keenya dhandhama oduu har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa bakka Xaaraa Gadaam jedhamutti jimaata darbe konkolaataa saliixii gara alaatti ergamu fe'anii konkolaachisaa kanneen deemaa turan irratti dhukaasa banameen namoonni haleellaa raawwatan shofeera tokko innaa ajjeesan tokkummoo madaa'uu jiraataan naannoo beeksaniiru. Kanneen 10 ta'an immoo ugguramuun ibsamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa garee finxaaleeyyii naannoo sana keessa sosso'antu haleellaa kana raawwatee jedhee jira. Abbaan taayitaa dhaabolee hawaasa siivilii erga Komishiina Mirga Namaa Itoophiyaa irraa yaada fudhatee booda uggura dhaabolee 4 irra kaa'ee ture kaasee jira. Dhaaboleen kun xumura bara 2024 fi jalqaba bara 2025 irra ture kan uggurri kun irra kaa'ame. Keeniyaa mooraa baqattoota Kaakumaa jedhamu kan Keeniyaa jiru keessa baqattoonni qubatanii jiran sababa raashina nyaataatiin wal qabatee mormii kaasaniin poolisoota wajjin walitti bu'uudhaan dhukaasa banameen poolisoonni itti dhukaasanii namoonni 4 madaa'anii jiran. Itoophiyaa dabalatee baqattoonni biyyoota adda addaarraa dhufan kun sagantaan nyaata addunyaa raashinni hanqachuusaa erga beeksisee ture booda kan isaan mormii kana kaasan. Galmee seenaa keessaa immoo bitootessa 4 bara 1885 pirezidaant Abrahaam Linkan marsaa lammataa tajaajiluudhaaf hirbuu seenan. Yeroo sanatti waraansi xumuramuuf jala ga'ee ture. Garuu torban 6 booda immoo ni ajjeefaman.